hidhatu ture erga jedhee booda haati Iyesuusis achi turtee jedheeti barreeffame. Guyyaa jedhamee kan dubbatame mataa isaa Kiristoosidha jedhu abbootiin keenya. Waa'ee mana cidhaa guyyaa sadaffaatti ta'e kanas iccitiidhaan sirriitti bareechitee kan nu laattu mana kiristaanaa Ortodoksii kanaatiin alatti kan biraan jiru. Yesuus Kiristoos otootii dubree Maariyaamiidhaa dhalachuu baate wangeelli Maatiyos hin barreeffamu. Mana cidhaa keenyatti waammachuu kan qabnu eenyudha? Beenna nuti Ortodoksiin, beenna warri tawaahidoo yaa qulqulleettii nuu kadhadhu jenna malee yaa qulqulleettii nuu kadhatame jenneera nuti. Daadhii wayinii hin qabaniin jalaa dhumeera. Daadhii wayinii jalaa dhumne saba Waaqayyo. Wayinan qaban erga jettee booda dubbiin lammaffaan isheen dubbatte waan isiniin jedhu raawwadhaa. Haati Iyesuusis achi turte. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 2:1 maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Samii samiirraa bu'ee qulqulleettii dubree Maariyaam irraa dhalatee jireenya du'aa sana keessaa jireenya bitaa sana keessaa gara jireenya bara baraatti gara mirga isaatti nu deebifatee ameen. Kabajamtoota abbootii koolubootaa akkuma aangoo Waaqayyo isiniif laatetti obboloota diyaaqonootaa kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo abbooliin maanguddooliin harmooliin maanguddooliin dargaggoof shamarrooliin akkasumas daa'imooliin maqaa Waaqayyoo isa jiraataa isa hundumaa danda'u isatti himnee qofa otoo hin ta'in otoo ittiin himinis yaada laphee keenyaa nu dhaga'u Waaqa hundumaa danda'u nageenya kun isiniif laadhaa nageenya nan isiniif laadhu nageenya addunyaan isinii ilaalu laatu miti. Nageenyi ani isiniif laadhu nageenya addunyaan isiniif laatu miti. Nageenya koo isiniifan dhiisa Waaqa jedheen maqaa Waaqayyoo isa guddaa maqaa Abbaa maqaa Ilmaa maqaa Hafuura Qulqulluutiin nagaan sin gaafadha akkam bultanii akkam turtanii akkam sa'aatii kana geessanii. Ameen. Waaqni abboota keenya Waaqni qulqullootaa Waaqni tolootaaf Waaqni wareegamtootaa Waaqni qajeeltotaa Ilmi dubree Maariyaam gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos jaallatee sa'aatii kana qalbii akka jijjiirrannuuf dabalee Waaqan ulaatee fi galanni ulfinni weedduu fi jejuuni samiidhaan galafaatti ergamootaan ganamaatti galgala sanga ganamaatti isaaf haa ta'u. Ameen. Waaqa kana deessee kan nuuf laatte baattee kan wajjin godaante arma durbummaa kan hoosifte qulqulleettiin qulqullootaa giiftii naati gooftaa qulqulleettiin dubreen Maariyaam haati keenya isheenis dhugumatti soba sootti makini uumaadhaa gaditti uumamtoota hundumaa olitti samiidhaan galafaatti ergamootaan ganamaatti galgalaa sanga ganamaatti maqaan ishee baraan gabaraatti akkuma Waaqayyo ishee jaallatetti kan galatoomii fi kan ol jedhanuuf haa ta'u. Hangafoonni ergamootaaf ergamoonni toloonni qulqulloonni wareegamtoonniif qajeeltonnis Waaqayyo irraa akkuma kennaa qabanitti Waaqayyo kan isaan jaallate kan isaan filate isaanis Waaqayyoon kan jaallataniif kan filatan akka seeraaf abboommi isaatti yeroo malees kan jabaatan waa'ee keenyaaf Waaqayyo fuuldura dhaabbatanii kan nuuf kadhatanii Waaqayyoon akkuma isaan kabajetti maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa baga ayyaana guddaa fi kabajamaa ta'ee ayyaana cuuphaa dabarree immoo akkasumas ayyaana qaanaa ishee Galiilaa guyyaa cidhaa Waaqayyo keessatti argame giiftiin keenya qulqulleettiin haati gooftaa keenyaatti argamte duuka buutonni hangafoota luboota yookaan immoo Phaaphaasota jedhamanii kan waamamanii duuka buutonni 12 kan keessatti argaman guyyaa gammachuu guyyaa mootummaa samiitiin fakkeeffamtu kana bagattiin sin ga'ee bagattiin nu ga'ee. Ameen. Egaa maatii Waaqayyoo bakkuma jirtanitti sagalee kana dhaggeeffachuudhaaf yaada laphee keessanii akka Lidiyaatti qophooftanii kan jiraattan
mata dureeni barumsa amma kaasnu akkuma jalqaba caqasnee wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 gubbaarratti haati Iyyesuusis achi turte jedhamee kitaaba qulqulluu gubbaarratti hayyuun qulqulluun Yohaannis abbaan wangeelota kan barreessan keessaa isa wangeela afraffaa isa xumuraa gudunfaa kan barreesse Yohaannis kan nu barreesse jiratti arganna saba Waaqayyoo. Egaa wangeelli kuni kan jalqabu wangeelli qulqulluu Yohaannis lubbuu yookaan immoo jireenya wangeelawwan sadeeniiti jedhamee dubbatama. Wangeelli Yohaannis waa'ee dubbii waaqummaa Waaqayyo nama ta'u Waaqayyo amalummaa isaa amala waaqummaaf amalli foonummaa tokko akka ta'an akka walooman tawaahidoodhaan tokko akka ta'an Waaqayyo inni samiirratti abbaa wajjin hafuura qulqulluu wajjin addunyaa kanas guutee kan jiraatu inni waaqeffatamu sadan qulqulluu keessaa inni tokko ilmi nama akka ta'e foon akka uffate kan nutti himu waaqummaa Waaqayyoo iccitiidhaan kan barreesse kanaaf nabaabee malakoot taa'ologos yookaan immoo taa'ogolos jedhamee kan dubbatamu abbaan wangeelaa qulqulluun Yohaannis kun waa'ee waaqummaa waa'ee amala waaqummaa waa'ee waaqa kan barreessu iccitii waaqummaa waaqa isa gadi fagaate isan qaqqabamne isan dhaqqabamne isan hubatamne jafoonitiin isan argamne sana kan barreesse waan ta'eef lubbuuwwan wangeelawwan sadeeni jedhama. Wangeela Maatiyoosiif, wangeela Maarqoosiif, wangeela Luqaasiif lubbuu isaaniiti jireenya kan itti laatudha jedhamee kan dubbatamu. Wangeela kana kan nu barreesse isa gooftaa jaallatu isa gooftaanis jaallatu jedhama. Dhuguma gooftaan kan jibbuun qabu. Garuu caalatti warroota isa jaallatan Waaqayyoon hin jaallata. Warroota isatti dhiyaatan Waaqayyo kan ofii taasifata. Laphee yookaan hammannaa qoma Waaqayyootti hirkatee yaa gooftaa dabarsee kan silaatu eenyu jedheet waa'ee namoota isa dabarsanii gaafata ture. Kanaaf duuka bu'aa gooftaan jaallatu duuka bu'aa gooftaanis jaallatu jedhamee kan dubbatamee fi wangeela keessattis kennaa qaraaniyoo jalatti kennaa inni fudhate dhaala inni fudhate yookaan immoo nuzaazeen inni dhumaa Waaqayyo kan isaaf laate haadha isaati. Haadha kan nama laatu hin jiru. Namni yeroo boqotu waan hundumaa nama laachuu danda'a. Qabeenya isaa, warqee isaa, qubeelaa isaa waan hundumaa laachuu danda'a. Garuu haadha kan laatu hin jiru. Haadha kan itti laatan amananii jaallatanii kunootii ila haadha koo kana naa eegi jedhamuu danda'a. Gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyesuus Kiristoos qaraaniyoo gubbaarratti fannoo irratti fannifamee yeroo jiru lubbuu isaa qulqulleetti foon isaa qulqulleetti irraa aangoo isaatiin yeroo adda baasuudhaaf fedhu ilaali kunooti ilmi kee ittiin jedhe haadha isaatiin kunooti ilmi kee jedhee malee akka anaatti si haa eeguuttiin hin jenne ilaala. Isaanis maal ittiin jedhe kunooti haati kee ittiin jedhe malee akka kootti adaraa kee jedhee miti haati kee ittiin jedhe. Ati akka koodha jaalalli laphee akka ta'e akka laphee koo jedhee Waaqayyoon akkuma Daawitiin akka laphee koo kan ta'e yaada koo kan yaadu akka kootti waa'ee koo jedhee akkuma dubbateef sana Waaqayyo ilmis Yohaannis abbaa wangeelaatiin kunooti haati kee kan ittiin jedhu haadha isaa kan fudhate wangeela irratti immoo deebisee bara wangeelli barreeffamu yeroo barreessu wangeela ittaanee waa'ee Kiristoos jalqaba jecha ture jechi sunis Waaqayyo bira ture jechi sunis Waaqayyo ture jedhee gabarreessee jechi sunis foon uffate jedhee akkuma dubbate sana booda ega xumureeti waa'ee waaqummaa erga xumuree booda boqonnaa tokko keessatti dhufee maal jedha boqonnaa 2 gubbaarratti guyyaa sadaffaattis Qaanaa Galiilaa iddoo jedhamutti cidhatu ture jedheet cidhatu ture erga jedhee booda haati Iyyesuusis achi turte jedheeti barreeffame. Egaa maatii Waaqayyoo warroonni wangeela lapheerraatii dhaggeeffatan warroonni wangeela lapheerraatii ija lapheetiin dubbistan kitaaba qulqulluu kitaaba jireenyaa kitaaba wangeelota hundumaaf lubbuu ta'e kana gubbaarratti boqonnaa 2 yeroo jalqabu tokkoffaa guyyaa sadaffaatti
jedheet biyya Qaanaa Galiilaatti jedheet biyya sanatti immoo ciinii ture yookaan immoo gaa'elatu ture jedha qulqulluun Yohaannis. Ilaalaa guyyaa sadaffaatti jedheeti jalqabe. Iddoo isaa immoo iddoo Qaanaa Galiilaatti jedheeti itti fufe. Sadaffaa irratti immoo cidha ture jedhe gaafa itti fufu immoo haati Iyyesuusis bakka sana turtee jedheeti dubbata. Amma seenaa tokko yeroo dubbisnu ebaluu achi tureera jedhamee dubbatame kaayyoon guddaan dhimmi suni barreeffamu seenaan sun dubbatamu giddi goleessummaa ebaluu nama jedhame sanaaf akka dubbatame himuudhaaf kana beekuudhaaf ogeessaa barreeffamaa ta'uun nama barbaachisu. Amma dhaggeeffadhaa waa'een wangeelaa qulqulluu Yohaannis kaayyoon isaanii guddaan Waaqayyo nama ta'uu Waaqayyo akka inni waaqummaa isaatiin biyya lafaatti dhufee foon uffatee nama ta'e ibsuudha. Kaayyoon isaanii guddaan bakka barbaadanitti yeroo dubbistan fayyisummaa Iyyesuus Kiristoos waaqummaa Iyyesuus Kiristoos kan dubbatuudha. Boqonnaa tokkorraatii jecha yookaan qaaliin ture jedheetii jalqaba waa'ee qaalii sana waa'ee jecha sana yeroo dubbatu qaaliin sun yookaan jechi sun Waaqayyo bira ture. Qaaliin sun yookaan inni jechi sunis Waaqayyo dhuma ture. Hundumtuu isaatiin ta'e isaatiin malee kan ta'e homtuu hin turre jedhee waggaa dubbatu waa'ee waaqummaa Kiristoos dubbata. Boqonnaa 2 keessattis waa'ee raajii Iyyesuus Kiristoos hojjete sana dubbata. Boqonnaa 3 keessattis waa'ee cuuphaa hafuurarraa dhalachuu dubbata. Boqonnaa 4 keessattis waa'ee dubartii Samaariyaa akkamitti akka fayyisee fi waaqummaa isaa akka hubatte dubbata. Boqonnaa 5 keessatti waa'ee matsaaguu dubbata. Boqonnaa 6 keessatti waa'ee foon fi jireenya buddeena bara baraa ta'uu isaa dubbateet akkasumatti itti fufa. Hamma dhaqee boqonnaa 21 ta'utti waaqummaa Iyyesuus Kiristoos beeksisuudha. Maaliif ree haati Iyyesuus achi turtee kan jedheeti dubbate. Waa'ee waaqummaa Iyyesuus Kiristoos dubbachuudhaaf waa'ee Kiristoos biyya lafaatti foon uffatee akka dhufeef addunyaa kana akka inni fayyise dubbachuudhaaf waa'ee cuuphamuusaa cuuphamee addunyaa kana fayyisee galaana Yordaanos keessatti xalayaa barreeffame sana nuuf dhabamsiise jechuudhaaf waa'ee hoolichi cubbuu addunyaa kana hundumaa dhabamsiisu kunooti jedhee Yohaannis cuuphaan dubbachuudhaaf waa'ee dubartii Samaariyaa akkamitti akka fayyiteef Samaariyaaf Yihuudaa tokko akkamitti akka isaas dubbachuudhaaf waa'ee matsaaguu dhukkubsataa waggaa 38 ture sana akkamitti siree kee baadhuu deemi jedhe sana dubbachuudhaaf waa'ee buddeen jireenyaa ana samiirratti kan bu'e ana nyaadhaa anaan kan nyaate malee anaan kan dhuge malee jireenya bara baraa hin qabu jedhe dubbachuudhaaf waa'ee haadha isaa beekuun dirqama ta'a. Namni waa'ee qulqulleettii dubree Maariyaam beekuu yoo baate waa'ee haadha Iyyesuus beekuu yoo baate Iyyesuus beekuu hin danda'u. Kanaaf abbaan wangeelaa inni Iyyesuus Kiristoos wajjin oolee bulee barataa isaa duuka bu'aa isaa isa jaallatu jedhamee barreeffame hanga fannoo jalaattis isa duuka kan bu'e waa'ee Iyyesuus sirriitti kan beekuu danda'u Yohaannis wangeelota keessaa kan akka Yohaannis hin jiru. Waa'ee Yohaannis sirriitti waa'ee wangeelaa kan itti himuudhaaf caalu immoo dubree Maariyaamidha. Maaliif waggaa 15 dubree Maariyaam wajjin tureera. Waggaa 33 gooftaa wajjin tureera. Kanaaf waa'ee Iyyesuus kan inni beeku, kan inni hubatu, kan inni beekes, kan inni hubatee barreesses wangeela kana waa'ee waaqummaas kan nu barreesse dubreen qulqulleettiin haati Waaqayyoo haati Iyyesuus waan deesseef. Namoonni tokko tokko Maariyaamiin yookaan immoo haati Iyyesuus wangeela irratti hin barreeffamne jedhaniiti ka'u. Wangeela irratti hin caqafamne, bakka kanatti hin dubbatamne, meeti wangeela keessa, mee kitaaba keessatti jedhanii kan dubbatan jiru. Yaa maatii Waaqayyoo, yaa saba Waaqayyoo, maatii Kiristoos, maatii Iyyesuus Kiristoos hafuurarraatii kan dhalattan, bishaanirraatii kan dhalattan, Yordaanositti cuuphamuu isaatiin galaanni hundumtuu, garbi hundumtuu, kureen hundumtuu, maddi hundumtuu Yordaanosiin ta'e jedhee kan dubbate Efreem inni Sooriyaa maatii Iyyesuus yoo taatanii waa'ee Iyyesuus Kiristoos nuti kan dhageenye wangeela kan argine wangeelli Kiristoosidha. Kana namantu saba Waaqayyoo wangeelli Iyyesuus wangeelli mataansaa Iyyesuusidha. Maaliif
wangeelli gidduu keessan jira. Gidduu keessan dhaabbateera isin hin beekne malee akkuma jedhame wangeelli misraachoon eenyudha jedhame Iyyesuusidha. Kanaaf wangeelli Iyyesuus yoo ta'e misraachoon Iyyesuus yoo ta'e wangeela kan deesse misraachoo kan deesse eenyu jedhamee yoo gaafatame deebiin eenyu ta'a? Haadha Iyyesuus qulqulleettii qulqullootaa giiftii haadha gooftaa fooninis yaadaanis lubbuudhaanis durba kan taate haadha gooftaa qulqulleettii dubree Maariyaamidha. Kanaafi haati Iyyesuus achi turte. Eessa turte? Bakka cidhaa turte. Bakka cidhaa, bakka gammachuu, bakka nageenyaa, bakka jaalalaa argachuu kan dandeenyu haati Iyyesuus haadha jaalalaati. Haadha gammachuuti. Haadha nageenyaati. Argitanii? Haadha misraachooti. Kanaaf wangeela kan ittiin argine ergaawwan baay'een kan ittiin barreeffaman kan Phaawulos barreesse, kan Phexros barreesse, kan Yaaqoob barreesse, kan Yohaannis mataansaa barreesse, kan Yihuudaan qulqullichi barreesse, kan hundumtuu barreessan, kan mul'anni barreeffame, wangeelonni hundumtuu kan isaan barreeffaman eessa gubbaarratti waa'ee Iyyesuus Kiristoos yoo ta'e dubree Maariyaamidha wangeela kan deessedha. Kanaaf iccitii kana barreessuudhaan duratti waa'ee qulqulleettii dubree Maariyaamii barreessuudhaaf dirqama itti ta'e eenyu qulqulluun Yohaannis abbaan wangeela akkuma Iyyesuus Kiristoos kan bade barbaaduudhaaf dubartii badde sana barbaaduudhaaf gara Samaariyaatti darbuudhaaf dirqama itti ta'e jedhamee akkuma barreeffame waa'ee haadha Iyyesuus barreessuudhaaf dirqama ta'a. Maaliif? Waa'een seenaa mana cidhaa, waa'een seenaa wangeelaa, waa'een seenaa iccitiin raajiin kun raawwatame keessattuu Qaanaa Galiilaa gubbaarratti inni raawwatame barreeffamuudhaaf seenaan kun dhugaa ta'ee guutuu ta'ee raajii yookaan dinqiisa jalqabaa Iyyesuus Kiristoos Qaanaa Galiilaatti raawwate sana himuudhaaf waa'ee dubree Maariyaamii qulqulleettii yoo dubbaniin alatti seenaan kun guutuu akka hin taane Yohaannisis beekaa, namni wangeela dubbisus kana beekuu qaba. Maal jedhere Yohaannis guyyaa sadaffaatti jedheeti ilaala. Yohaannis yeroo barreessu waan hundumaa xiyyeeffannoo guddaadhaan barreessa. Xiyyeeffannoo itti laateet yaada afuurummaa keessa galeet afuuraan akka ture yeroo sanattis afuuraan yeroon turettis jedheeti barreessa. Waa'ee odola fixumoo gubbaarratti gaafa ture yeroo sanattis afuuraan yeroon ture jedha. Kanaaf afuura qulqulluudhaan guutamee kan barreessu waan hundumaa xiyyeeffatee sa'aatii yeroocha guyyicha yeroo barreessu guyyattis sa'aatis hin dhiisu. Maaliifidha Yohaannis sa'aatis guyyattis yeroonni kan itti kennu tokko Waaqayyo Kiristoos Iyyesuus biyya lafaatti yeroo dhufe guyyaa tokko hojii malee akka hin oolle nutti ibsa. Lammaffaa irratti immoo Waaqayyo inni Waaqa nama ta'e waan ta'eef Waaqni nama ta'uusaa immoo kan nutti ibsudha. Maaliif? Waaqayyoof guyyaatu barreeffama. Waaqayyo sa'aatiif barreeffama yeroo jennu eeyyen Waaqayyo guyyaa kan uume isadha. Abbaan guyyaas isadha. Abbaan sa'aatis isadha. Waaqayyo guyyaa dura tureera. Baroota dabarsee jiraata. Baroonni isaaf kan hin lakkaawwamne jedhamee kan dubbatame gaafa inni dhalatu barri kan hin lakkaawwamneef jedhe qulqulluun Efreem inni Sooriyaa galata qulqulleetti dubree Maariyaam guyyaa roobii irratti kadhannu irratti waaqummaan barri lakkaawwamneef barri lakkaa'ameef jedhe zaman lammaa ይቆጠርለት መለኮት ዘመንን ያስቆጠረችው bara kan hin lakkaawwamneef bara kan lakkoofsiste waaqummaa isaatiif foon uffachuusaa nutti himuudhaaf qulqulluun abbaan wangeelaa Yohaannis guyyaa sadaffaattis jedheeti dubbata. Guyyaa jedhamee kan dubbatame mataa isaa Kiristoosidha jedhu abbootiin keenya. Wangeela kan beekan, wangeela kan hiikan, wangeela kan nyaatan, wangeela kan dhugan abbootiin qulqulloonni ayyoonni mana kiristaanaa guyyaa kan jedhame mataasaa Iyyesuus Kiristoosidha jedhanitti dubbatu. Guyyaa akkamitti yoo jedhame wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 9 gubbaarratti boqonnaa 11 kaasnee gaafa dubbisnu waa'ee dhukkubsachuu Alaazaar seenan ka'u jira. Seenaa kana keessatti boqonnaa 11 lakkoofsa 9 gubbaarra yeroo ga'u maal jedhe Iyyesuus Kiristoos duuka buutonni isaa gara Yihuudaatti hin bu'iini kana dura yaadatta yoo ta'e siree buudhaaf dhagaa guurratanii turanitti hin jennaani guyyaa keessa sa'aatii 12tu jira jedheeti dubbate Iyyesuus Kiristoos.
Guyyaa keessa sa'aatii meeqa jira saba Waaqayyoo? Sa'aatii 12tu jira. Kanaaf namni guyyaadhaan deddeebi'u hin gufatu, ifa jira waan ta'eef kanaaf guyyaan ifadha. Guyyaan sa'aatii 12 qaba. Namni ifaan deddeebi'u immoo hin gufatu jedheeti dubbate. Maal jedhani hiikaa wangeelaa keessatti abbootiin hiikaa wangeelaa nyaatanii wangeela dhugan eeyyeen dhugumaa 12 suni sa'aatiin 12 jedhamanii bartoota gooftaati. Guyyaan keenya immoo isuma Iyyasuus Kiristoosidha. Guyyaan immoo ifa qaba. Ifa kana kan deesse immoo ifa dhugaa kan deesse immoo eenyudha? Haadha ifaa kan taate qulqulleettii qulqullootaa giiftii haadha gooftaa qulqulleettii Dubree Maariyaamidha. Kanaaf guyyaa kan deesse eenyudha? Qulqulleettii Dubree Maariyaamidha. Kanaaf guyyaa sadaffaatti jedheeti ka'e. Guyyaa sadaffaa kan jedhu sanas abbootiin mana kiristaanaa wangeela kan nyaatan, wangeela kan dhugan, wangeela kan uffatan dhugummaadhaan Iyyasuus Kiristoos isa dhugaa kan lallaban, dhugummaadhaan Iyyasuus Kiristoos waaqummaa isaatiin foon Dubree Maariyaamiirraati lubbuu isheerraa lubbuu foon isheerraa foon fudhatee nama ta'e kan lallaban guyyaa sadaffaa jedhamuunsaa maalidha kan jedhu kanas immoo akkatti laatu guyyaa 3 kan jedhu kanaafis jechuudha. Tokkoffaa irratti waa'ee baay'eedhaan egaa kaasanii booda guyyaa sadaffaa kan jedhame jalqaba irratti Iyyasuus Kiristoos Filiphoosin waamee ture. Filiphoosin eega waamee booda Filiphos guyyaa lammaffaatti immoo dhaqeet hiriyaasaa kan ta'e Naatinaa'el isa Galiilaarraati isa raajonni raajii dubbataniif isa Museenis ooritiidhaan barreesse masicha Iyyasuusin arganneeti jirra gaafattiin jedhu guyyaa lammaffaadha. Isa booddee Naatinaa'el dhufee yeroo gara Kiristoositti dhufu ilaa hammeenya kan hin qabne nama qulqulluu nama Israa'el kanattiin jedhe Kiristoos. Yeroo kanatti eessatti na beektaa jedhee Naatinaa'el yeroo dubbatu Filiphos yeroo si waamu otoo hin ta'in muka balasii jala yeroo turte si beekattiin jennaan yaa barsiisaa yaa Waaqayyo jedhee dubbate Naatinaa'el. Boqonnaa 1:44 kaatan yeroo dubbistan argattu wangeela Yohaannis gubbaarratti. Yeroo kana waanani amma kana sin jedhee fidha kanatti dinqisiifattu yoo na wajjin turte kan kana caalu ganaa argita gaafattiin jedhu bariitu guyyaa sadaffaa kan caalu itti agarsiisuudhaaf iddoo qaalaa Galiilaa sanatti lafa cidhaatti waan isa waameef guyyaa sadaffaa raajiin kun raawwatame jedhameeti dubbatama. Inni kan biraa immoo guyyaan itti jedhame guyyaa sadaffaa kan itti jedhame guyyaa Kiristoos akkuma cuuphameen oolee otoo hin bulin gara kawaala Qorontos gara gadaama Qorontos deemee erga deebi'eetii booddee duuka buutota immoo guyyaa qabatee dhufe erga bariitusaa guyyaa sadaffaatti immoo Qaanaa Galiilaatti raajii raawwate jedhanii abbootiin kan dubbatan jiru. Keessattuu mana kiristaanaa Ortodoksii qulqulleettiin tokkittiin duuka bu'eettiif hundumeetti kan taate kuni kan caalatti barsiistu caalatti guyyaa kawaala Qorontos keessaa ba'e akka guyyaa tokkotti guyyaa 40 halkan 40 akka guyyaa tokkotti lakkoofte akkamitti guyyaan 40 fi halkan 40 akka guyyaa tokkotti lakkaa'ama jedhee namni gaafachuu danda'a. Namni wangeela hin beeknee fi wangeelatti dhiyoo kan hin taane akkasumatti wangeela baatee kan rakkatu jechuudha. Saba Waaqayyoo kitaabni qulqulluun aadaa ittiin barreeffame qaba. Aadaa qooqatti ittiin barreeffame qaba. Aadaa guyyoonni ittiin himaman qaba. Aadaa jechuun ittiin hiikaman hundumaa qaba. Kuni akkaataa kitaaba qulqulluu qo'annaa kitaaba qulqulluu keessatti hayyoonni mana kiristaanaa Ortodoksii qulqulleettiif duuka bu'eettiif hundumeetti kan taate kana kan isaan barsiisanidha. Kanaaf guyyaan 40 akkamitti halkan 40 akka guyyaa tokko ta'u jettan miti guyyaa 40 fi halkan 40 waggaan 1,000 akka guyyaa tokko ta'uu hin danda'a. Maaliif? Kitaaba qulqulluu gubbaarratti lammaffaa Phexros boqonnaa 3:8 gubbaarratti waggaan 1,000 nu biratti Waaqayyo biratti akka guyyaa tokkooti jedhamee dubbatameera. Waggaan 1,000 nu biratti Waaqayyo biratti akka guyyaa tokkooti. Waaqayyo biratti guyyaan tokko nu biratti waggaa 1,000 jedhameeti kan dubbatame kitaaba qulqulluu gubbaarratti. Dabalees qulqulluun Maatiyos wangeela Maatiyos boqonnaa 2 gubbaarratti kan inni nu barreessu ji'oota sana keessattis gaafa Iyyasuus Kiristoos Galiila biyya Gibxiitti deebi'ee Galiilaa akka inni jiraate Naaziriit akka jiraate gaafa dubbatu ji'oota sana keessattis Yohaannis cuuphaan mootummaan Waaqayyoo dhiyaattee jirti gaabbii galaa jedhee akka dubbate ji'oota sana keessa jedheeti dubbata. Amma garaagarummaan Yohaannis akka inni kana dubbatee fi waa'een Iyyasuus Kiristoos Galiilaa jiraate jedhamee dubbate garaagarummaa waggoota 25tu gidduu jira. Isaan kana keessatti
deebi'ee jiraate kan jedhame Maatiyos barreessu waggaa 25 kana gidduutti maal jedha akka ji'oota jedhee dubbateera. Kanaaf manni kiristaanaa ortodoksiin waa'ee kitaaba qulqulluu tokkos kitaabni qulqulluu kan ortodoksiiti. Kitaabni qulqulluun kan mallatteessite, kan qopheessite, kan sirreessite, boqannaadhaan lakkoofsan hundumaatii galmeessitee qopheessite kan nuuf laatte qulqulluu Atinaatiyoos isa Iskindiriyaa gaafachuu dandeenya. Hayyoonni mana kiristaanaa qulqulluun 318 kana qindeessanii kitaabni qulqulluu akkana ta'uu qaba. Kitaabni Ooriitii lakkoofsanii 46 ta'uu qaba. Kitaabni haaraan kakuu haaraan immoo lakkoofsa 35 walitti meeqa ta'a 81 jettee kan qopheessite kan hundumaadhaaf sirreessitee laatte mana kiristaanaa qulqulleettii duuka bu'eettii tokkitti kan taate ortodoksii tawaahidoodha saba Waaqayyoo. Kanaaf guyyaa kanas sa'aatii kanas mana cidhaa kanas immoo waa'ee mana cidhaa guyyaa sadaffaatti ta'e kanas iccitiidhaan sirriitti bareechitee kan nu laattu mana kiristaanaa ortodoksii tanaatiin alatti kan biraan jiru. Maaliif amantaan tokko, cuuphaan tokko, gooftaan tokko jedhamee dubbatameera. Saba Waaqayyoo kun waan biraa qeequuf miti, dhimma biraa keessa galuuf miti, dorgommii kan biraas miti. Manni kiristaanaa tamiidha. Manni kiristaanaa nuti akka qulqulluu Yaareed beekuu qabnu, kan nuti jaallachuu qabnu, kan nuti arguu qabnu. Mana kiristaanaa nan argee, mana kiristaanaa nan beekee, mana kiristaanaa nan jaalladhe. Isheen tokkitti qulqulleettiif duuka bu'eetii taate tokkitti yeroo tokkicha Waaqayyo irraati laatamte amantaan isheen qulqulluun ortodoksii waan taateef kan isheen barsiistus waa'ee Kiristoos isa dhugaadha. Waa'ee qulqulloota isa dhugaadha. Waa'ee raajjota isaan dhugaadha. Waa'ee qajeeltota isaan dhugaadha. Waa'ee qabsoortota isaan dhugaadha. Amma cidha turee jedha. Cidha jechuun gammachuudha. Kitaabni qulqulluun wangeelli Waaqayyoo kan mootummaan Waaqayyoo akka mootichi ilma isaatiif cidha qopheesseen fakkeeffamti jedhamee dubbatameera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 gubbaa irratti akka dubbatame mootummaan Waaqayyoo jedhame. Ilaala, mootummaan Waaqayyoo abbaan ilma isaatiif, mootiin ilma isaatiif cidha qopheesseen fakkeeffamti, cidhaan fakkeeffamti, gaa'elaan fakkeeffamti. Dabalee wangeela Maatiyos boqonnaa 25 gubbaa irratti immoo misirroo babbareeddoowwan kurnan yookaan durboota kurnan misirroo simachuudhaan qophaa'aniin fakkeeffamte mootummaan Waaqayyoo. Kanaaf misirroodha. Waa'ee misirritti dubbata. Yohaannis inni cuuphaan yeroo dubbatu misirritti kan qabu inni misirroodha. Kanaaf ani miinjedha yookaan immoo miinzeedha. Kanaaf manni kiristaanaa kiristaanonni misirritti Kiristoos misirroo akka ta'e immoo kitaabni qulqulluu gubbaa irratti ergaa qulqulluu Phaawulos Efesoon boqonnaa 5:32 gubbaa irratti iccitiin kun guddaadha erga jedhee booda ani waa'ee Iyyesuus waa'ee Kiristoosiif waa'ee mana kiristaanaa jedha jedhee dubbate. Kanaaf gaa'el kanaaf cidha jechuun waa'ee mootummaa samii waa'ee Kiristoosiif kiristaanonni tokko ta'an waa'ee foonummaa fi waaqummaan ittiin walooman ittiin tawaahidoodhaan tokko ta'an kan ittiin barannu mana cidhaa jedheeti kaase. Achi keessa immoo jedhe mana cidhaa sana keessa immoo haati Iyyesuus turte. Sana booda Iyyesuusiif bartoonni isaas iddoo sanatti argamaniiru jedheeti dubbate. Amma kaayyoon guddaan waa'ee qulqulleettii qulqullootaa Dubree Maariyaamii haadha Iyyesuus sirriitti ibsee dubbachuudhaaf seenaan kitaaba jarana maatii Waaqayyoo kan taatan hundumti keessan sagalee Waaqayyoo kan dhaggeeffattan bara wangeela keessa jiraachuu yoo barbaanne Dubree Maariyaamii qulqulleettii yoo beekne malee jiraachuu hin dandeenyu. Maaliif Iyyesuus Kiristoos otootii Dubree Maariyaamii irraa dhalachuu baate wangeelli Maatiyos hin barreeffamu. Otootii Dubree Maariyaamii irraa Iyyesuus Kiristoos dhalachuu baate wangeelli Maarqos hin jiru. Otootii qulqulleettii Dubree Maariyaamii irraa Iyyesuus Kiristoos dhalachuu baate wangeelli Luqaas hin jiru. Otootii qulqulleettii Dubree Maariyaamii irraa Iyyesuus Kiristoos dhalachuu baate wangeelli Maatiyos hin jiru. Hojiin duuka bu'uutaa hin jiru. Ergaan qulqulluu Phaawulos Roomeedhaa barreesse hin jiru. Kan Qorontoosiif barreesse hin jiru. Kan Galaatiyaadhaaf, Efesooniif, Filiphisiisiif barreesse, Qolaasiisiif barreesse, Tasaloniqeedhaaf barreesse hin jiraatu. Hin jiraatu walumaa galatti wangeelli hin jiru. Wangeela beekuudhaaf Iyyesuus Kiristoos yoo beekuu barbaadde qulqulleettii Dubree Maariyaam jilbiinfattee jalatti kuftee iccitii guddaa samii kana akkamitti dandeesse jettee akka abbaa Iriyaaqos gaafatta. Akkamitti dandeesse golgaawwan torban sun garamitti golgaman jettee gaafatteet waa'ee Iyyesuus Kiristoos barteet Iyyesuus Kiristoos waaqa ilma waaqa jiraataa ta'uusaa kanatti barte qulqulleettii Dubree Maariyaam yoo beektee hubatte duwwaadha. Yoo beekte duwwaadha. Kanaaf mana cidhaa sana keessatti
kan argamte cidha sana keessatti argamte maaltu ta'e yeroo jedhamu battaluma sana keessatti mana cidhaatti kanatti kan argamte qulqulleettiin dubreen Maariyaamii ilmi ishees akka argamu sababa taate. Maaliif bakka qulqulleettiin dubreen Maariyaam jirtu ilmi ishee Iyesuus Kiristoos inni dhugaa jira. Bakka qulqulleettiin dubreen Maariyaam jirtu barattoonni ilma ishee duuka buutonni 12 kan argaman bakki isheen jirtu bakka ilma isheen jirtu waan ta'eef achitti argamu. Bakka isheen jirtutti immoo hirdhuun addunyaa kan hundumaan guuta. Maaliif addunyaan hirdhate addunyaan mandara du'aa ta'ee ture hundumtuu kan du'e Addaamiin hundumtuu kan du'e ilma isheetiin jiraataa waan ta'uuf immoo kan deesse haadha jireenyaadha isheen. Iyesuus Kiristoos jireenyaadha. Iyesuus Kiristoos daandii. Iyesuus Kiristoos du'aa ka'umsa keenya. Iyesuus Kiristoos uumaa keenya isheen haadha uumaati. Inni jireenya keenya isheen haadha jireenyaati. Inni du'aa ka'umsa keenya isheen haadha du'aa ka'umsaati. Inni daandii keenya isheen haadha daandii fayyinaati. Kanaaf mana cidhaa kana keessatti argamte. Mana cidhaa sanas turte haati Iyesuus jedhe. Ilaalaa abbaan wangeela qulqulluun Yohaannis yeroo barreessu maqaa ishee Maariyaamii jedheen kaasne haati Iyesuus jedhee kaase. Kana iccitii guddaa qaba saba Waaqayyoo. Maaliifidha namni tokko nama hin beekneeni tarii ebaluu ta'uu danda'a haadha ebaluu ta'uu danda'a jechuu danda'a waan hin beekneef akkan jedhamne jalqabaa kaasee amma dhumaatti qaraaniyoodhaa jalqabee duuka bu'ootota 11tiin alarraati addatti fudhatee mana isaattis yeroo sanaatti jalqabee gara mana isaatti fudhate jedhamee kan dubbatame qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaatti waggaa 15 wajjin jiraate. Namni tokko wangeela sirriitti kan inni dubbisne maal jedha? Qaanaa Galiilaatti silaa raajii yeroo jalqabaati kan inni dubbachaa jiru kutaan kitaaba kanaa akkamitti haadha isaa fudhatee waggaa 15 wajjin jiraatte naan jetta waggaa 15 kan fudhate Kiristoos eega fannifame boodaa miti jedhee kan dubbisu jiraachuu danda'a. Saba Waaqayyoo kitaabni kan barreeffame gaafa qaanaan Galiilaan dubbatamu miti kan barreeffame. Kitaabni kuni kan barreeffame bara 98 erga Kiristoos dhalatee booda fannifamee du'ee naannoo waggaa 60 booda. Kanaaf wangeelli yoon barreeffamee fi seenaan kun akkamitti dubbatame kan jedhu qulqulluun Yohaannis hafuura qulqulluudhaan guutamee waan jiruuf kitaabonni kan barreeffaman erga Yesuus Kiristoos ol ba'eeti booddeedhaan saba Waaqayyoo. Kanaaf haati Iyesuus jedhamee kan dubbatame biyya keenya keessattis aadaa bartee nuti beeknu saba Waaqayyoo haati ilmi ishee aangoo qabu yookaan immoo nama kabajamaa ta'e nama guddaa ta'e kabajni ishee caalatti kan mul'atu ilma isheetiin yeroo waamamtu haadha ebaluu jedhama. Amma haadha muummicha ministeeraa ta'uu arganneeti jalqaba yeroo ishee ilaallu keessa keenyatti kan mul'atu eenyudha muummicha ministeeraati ishee argine jechuudha. Haadha qulqulluu eebbifamoo paatriyaarikii otoo argina ta'eeti carraan nu ga'ee jalqaba gaafa ishee agarru keessa keenyatti kan mul'atu eenyudha waa'ee paatriyaarikichaatti nutti mul'ata. Kanaaf maal goona kabaja ishee kabaja isaatiin ibsina. Kabaja haadha muummicha ministeeraa kabaja isaatiin ishee sana mul'isneet waan amma laala namoota tokkoon dubree Maariyaam yeroo dubbattan kabaja Iyesuus Kiristoos dhorwituu jedhu. Iyesuus Kiristoosin gaaddiddeessitaniitu golgitaniitu nun jedhu. Nuti yeroo dubbannu haadha Iyesuus yeroo jennu haadha gooftaa yeroo jennu haadha Waaqaa yeroo jennu kabaja Iyesuus Kiristoos caalatti kan ittiin mul'isnudha. Kabajichi caalatti kan mul'atu haadha isaarratti kan balaqqeessa'u kabaja Iyesuus Kiristoos. Maaliif haadha isaa yeroo agarru Iyesuus argina waan ta'eef akkamitti akka dhalate akkamitti akka guddate harmee hodhee nama akka inni ta'e dhugumatti waaqummaa Iyesuus Kiristoos kan ittiin beeknu haadha isaa qulqulleettii Maariyaamii yeroo arginudha. Maaliif waaqa akka dhuguma nama akka ta'e dhuguma nama dhugaa akka ta'e dhuguma nama goonka akka ta'e dhuguma foon akka uffate dhuguma akka namoonni tokko hafuura dhahichaati akka hin jenneef mitaatiidha akka hin jenneef dhugummaan Iyesuus Kiristoos nama goonka akka inni ta'e dubree Maariyaamii gaafa hubannuudha. Kanaaf haadha Iyesuus jedhamee dubbatame. Dhugaa Waaqayyoo namoonni wangeela beekan uumamoonni wangeela beekan ergamoota jalqabee ergamaan jalqaba otoo qulqulleettii dubree Maariyaam irraa Iyesuus Kiristoos hin dhalatin yaa Maariyaam jedheeti dubbachaa ture. Hafuurri qulqulluu si eega gara kutaa Galiilaa durbee Maariyaam jedhamtu tokkotti hidhamee dubbatame. Sana booda erga deesseetii booda garuu akkamitti barreeffame maqaan kun hin jijjiirame maqaan Maariyaam jedhamu jijjiirameet qulqulluu Maatiyos gubbaarra akkuma dubbate ergamaan Yoosefitti abjuudhaan mul'ate mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii gara biyya Misir yookaan Gibsitti deemittiin jedha. Mucaadhaa fi eenyu haadha isaa. Yohaannis maal jedhe
haati Iyesuus jedhe. Kanaaf haadha isaa haadha Iyesuus. Kana barannee waan beeknuuf akkuma yaa'ii Efesoon gubbaarrattis murteessanii akkuma ba'an gaafa Nisxiroosin ari'anii ba'anis haadha Waaqaa, deessuu Waaqaa, haadha Iyesuus, haadha isaa jenneeti waa'ee Iyesuus Kiristoos caalatti haadha isaatiin ibsina nuti. Kanaaf haati Iyesuusis achi turte. Iccitiin guddaan haati Iyesuus achi turte jedhamee dubbatamuudhaaf ka'e rakkinoota gurguddaa baay'ee waan furuufidha. Reefu hanqina guddaa addunyaan hanqatee hir'atee kan ture. Addunyaan kun dhukkubsataa kan ture. Addunyaan kun dhukkubsachuu caala dhukkuba ittiin cubburraa fayyu dhukkuba lubbuusaa dhabee rakkachaa kan ture. Dhukkuba cubbuu, dhukkuba du'aa, gatii du'aa, qoricha du'aa dhabe addunyaan. Kanaaf hir'uu ture. Hir'uu dhukkuba du'aa sana kan ittiin fayyinu qorichi du'aa ajjeesu. Saba Waaqayyo qorichi du'aa ajjeesu addunyaa kanarraa barbaadamee dhabame kaabaa kibbatti baadiyyaatti barbaadamee dhabamnaan qorichi du'aa ajjeesu eenyu duwwaadha fayyisaa addunyaa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos addunyaarraa du'a barbadeessee du'a balleessee addunyaan guutuu akka isheen gammaddu dhiiga Kiristoosin addunyaan akka dhiqamtu kana booda hir'annee duubatti nafnu hin ceena akkuma jedhame faasikaa keenya kan jedhame deessuun qoricha addunyaa deessuun qoricha du'aa eenyudha isheen qulqulleetti Dubree Maariyaam hanqina addunyaadhaaf hir'ate hundumaa kan guutte barichi bara abaarsaa jedhamee kan ture ilma ishee Iyesuus Kiristoosiin bara araaraa bara gammachuu kana booda maalitti hin jennere Kiristoos dhalateera Kiristoos du'aa ka'eera humnaaf aangoo guddaadhaan seexana hidhe addaamiin bilisa baase kana booda gammachuuf nageenyi addunyaadhaaf ta'e. Egaa maatii Waaqayyoo amma kan jechaa jirru haadha Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos hanqina kan hundumaa kan guuttedha. Amma jechoota qeenxee tokkittii qofa otoo turreeti amma guyyaa sadaffaatti isa jedhu yoo kaasne guyyaa tokko buluu dandeenya. Qaanaa Galiilaatti kan jedhu yoo kaasne guyyaa tokko buluu dandeenya. Mana cidhaa yeroo kaasne guyyaa tokko buluu dandeenya. Haadha Iyesuus kan jedhu yoo kaasne guyyaa tokko buluu dandeenya. Seenaa kan otoo tokkoon sirriitti diriirsinee kaasne ture garuu kuni wangeeladha. Dubbii sagalee Waaqayyoo lallabadha muraasadha. Waan hundumaa keessa cuunfamee kan dhufuudha. Amma iccitii guddaan haati Iyesuus Kiristoos achitti haati Iyesuusis achi turte jedhee kan barreesse qulqulluun Yohaannis abbaan wangeelaa dinqiin tokko mana cidhaa sanatti raawwachuudhaaf. Ilaala saba Waaqayyoo mana cidhaa keenyatti waammachuu kan qabnu eenyudha? Mana cidhaa keenya rakkina keenya kan lubbuus kan foonis otoo nuti himatin otoo nuti kana taane otoo hin jedhin dhukkuba keenya otoo nuti himatin saba Waaqayyoo doktora cimaa bira yoo dhaqxan ogeessa yaalaa cimaa bira yoo dhaqxan mallattoo akkamii qabda maal si dhukkubeera akkam si taasisa mallattoon sirratti mul'atu akkami si hooksisa waan baay'ee gaafachuu danda'a egaa kana sirraati hubatee qoratee warrateeti barumsa baratee sana wal simsiisee qorichi kana barbaachisuudha laaboraatoorii keessi galchuu danda'a. Qulqulleettiin qulqullootaa giiftiin haati gooftaa haati fayyisaa addunyaa haati doktora addunyaa deesse qulqulleettiin Dubree Maariyaam garuu dursitee rakkina keenya kan lubbuus kan foonis otootiin gaafatamin beekti. Kanaaf mana cidhaa keenyatti gaa'ila keenya irratti eenyu waamamuu qaba yoo jenne jalqaba irratti haadha Iyesuus. Haati Iyesuus dhufnaan Iyesuus biraatii naf. Maaliif haadha biraa ilma eessatti dhabamare? Haati ilma biraati ilmoon haadha biraatiin dhabamu. Haadha ilma ishee haadha gubbaarratti argine hammannaa ilma ishee gubbaarratti argine jedhameeti dubbatame. Ilaala Waaqayyoon kan arge tokkollee hin jiru. Ilma isaa tokkichatu waa'ee isaa nuu seenesse malee jedheeti dubbate. Wangeelli Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsa 17 waa'ee Waaqayyo abbaa yeroo dubbatu Waaqayyo namni arge tokkollee hin jiru ilma isaa tokkichatu hammannaa isaarra kan jiru waa'ee isaa nuu seenesse malee. Iyesuus Kiristoos namni argu tokkollee hin jiru haadha isaa qulqulleettitu hammannaa ishee irratti argine Iyesuus jettee addunyaadhaaf nutti himtee nuu seenessite malee. Galanni fulfinni uumaadhaa gaditti uumamtoota hundumaa olitti qulqulleetti Dubree Maariyaamiif nuuf haa ta'u. Uumaadhaa gaditti maal jechuudha? Waaqaa gaditti uumama kan taate qulqulleetti Dubree Maariyaamiidhaaf namni tokko Dubree Maariyaam waaqessituudha. Uumaadhaa gaditti jenne. Waaqaa gaditti jenne uumamtoota hundumaa olitti maqaan qulqulleetti
hundumaa caaltu giiftii haadha gooftatiif galanniif ulfinni maqaa isheetiif haa ta'u uumaadhaa gaditti har'as borus baraan gabaraatti ergamootaan ganamaatti galgalaas hanga ganamaatti baraan gabaraatti isheedhaaf haa ta'u. Maaliif Iyyasuus ittiin argine? Rakkina keenya kanaaf mana keenyatti cidha keenyatti jireenya keenyatti gadda keenyatti waamamuu kan qabdu eenyudha? Haadha Iyyasuus. Maaliif? Ilma ishee qabdi, ilma ishee nu waamti, ilma ishee nu kadhatti. Beenna nuti ortodoksiin beenna warri tawaahidoo yaa qulqulleettii nuu kadhadhu jenna malee yaa qulqulleettii nuu kadhatami jenneera nuti. Yaa qulqulleettii nuu kadhadhu. Yaa qulqulleettii nuu kadhadhu. Ilma kee ati qulqulluudha. Ani qulqullummaan qabu oolmaa koo cubbuun keessa oolee bulu beeka. Ati immoo qulqulleettii fooniinis durbaa, yaada keenitis durbaa, lubbuu keetinis durbaa. Yaadaan illee durbadha. Yaadaan qulqulleettiidha. Hojiidhaan qofa miti yaada isheetinis qulqulleettiidha. Kanaaf kan nu kadhattu isheedha. Cidha keenya keessatti gaa'ila keenya keessatti akkamitti isheen argamuu isheetti immoo maaltu ta'e? Cidha sana gubbaa irratti walakkaan cidhaa yeroo ga'u keessummoota waliin qixxaatiin ciini kuni bakka barbaadamu otoo hin gahin walakkaa gubbaa irratti daadhiin wayinii jalaatii dhume jedha laala. Daadhiin wayinii jalaa dhume. Biyyi Israa'el kan ittiin beekamtu ciini isaanii hayyoomanis haduroomanis kan ittiin beekaman cidha isaanii gubbaa irratti daadhii wayinaa qopheessuudhaan. Kana malee ciini waan ittiin galu jiru gaa'elli keessummaan kan ittiin keessummifamu aadaan guddaan ittiin beekaman dhugaatii daadhii wayiniiti. Keessummaan waliin qixxaanne walakkaan otoo dhugee biraan ga'ee daadhii wayinii dhume. Kana namoonni dubbanne. Keessa isaanii rakkina isaanii otoo hin himatin yaada laphee isaanii otoo isaan hin dubbatin Iyyasuus Kiristoos otooti waa'ee kanaan dubbatin duuka buutonni iccitii kana bira otoo hin ga'in Waaqayyo waaqummaa isaa beekuun otoo hin dubbatin qulqulleettiin qulqullootaa giiftiin haati gooftaa qulqulleettiin dubreen Maariyaam dhufteeti daadhii wayinii jalaa dhumeera ittiin jette. Daadhii wayinii qabanii jalaa dhumeera. Daadhii wayinii jalaa dhumne saba Waaqayyo addunyaa kana jalaa daadhii wayinii dhumne. Daadhiin wayiniin laphee namaa kan gammachiisu jedhame. Laphee jechuun teessoo Waaqayyooti. Wayinii jechuun immoo kan gammachiisu jireenya kan namaa kennu kan laphee gammachiisu kan gara Waaqayyootti nama dhiyeessu jaalaladha. Jaalalli nu jalaan dhumne. Jaalala qabnu jaalalli badeera. Jaalalli addunyaa kana keessaa dhabameera cuunfamee badeera. Jaalalli eenyudha? Iyyasuus Kiristoos inni mataansaa jaalala jedhe qulqulluun Yohaannis ergaasaa isa jalqabaa boqonnaa tokkoffaa ergaasaa boqonnaa 4:8 boqonnaa 4:16 gubbaarratti inni mataansaa jaalaladha. Jaalalli dhumeera. Nageenya dhume. Nageenya dhabneerra. Hundumtu wal ajjeesa, hundumtu wal eeggata, hundumtu eeba waliif qarata. Ila nageenyi wayiniin jalaa dhumeera gaafte nageenya jalaa dhumeera. Haati nageenya immoo eenyu isheen? Inni maqaansaa dinqii abbaa nageenya jedhame. Mootii nageenyaati sanu. Mootii nageenyaa kan ta'eef haadha nageenyaa kan taate qulqulleettiin dubree Maariyaam ilma ishee bira dhaqxee wayiniin daadhii wayinii jalaa dhumeera. Amma laala nageenya jalaa dhumeera. Fayyaan nu jalaa dhumeera. Dhukkubsanneerra. Dhukkubsanneerra qeensa miila keenya tan gara rifeensa mataa kee fayyaan qabnu. Keessi keenya mala'eera jedhe qulqulluun Isaayyaas raajisaa boqonnaa 1:4-6 gubbaarratti qeensa miila keenya tan gara rifeensa mataa keenyatti mataan fayyaan qabnu dhukkubsanneerra jedhe. Dhukkuba keenyarraati dhukkubsataniiru jechuu kan dandeessu fayyituu kan taate darbaan cubbuu Addaam kan isheen tuqne qulqulleettii qulqullootaa giiftii haadha gooftaa ilma ishee bira dhaqxeet fayyaan qabanii fayyaan isaanii jalaa dhumeera yoo jette fayyisaa addunyaa kan ta'e ilma isheeti. Argitanii? Hin araarsitu jettuuni. Amma waa'ee araarsummaatiif dubreen Maariyaam dubbatamti saba Waaqayyo. Kanaaf koottaa jalaa dhumeera ittiin jette. Maal ittiin jedhe? Yeroon koo hin geenye. Yeroon koo ganaadhaatti hin jedhe. Sana booda maal jette qulqulleettiin dubreen Maariyaam? Waan inni isiniin jedhu raawwadhaa anatti natti himeeratti. Yeroon koo hin geenye kan jedhu namoonni tokko tokko qabataniiti yaada isheen fudhanne yaada ishee tuuffateera harkatti qaanesseera jedhanii kan dubbatu saba Waaqayyo. Amma otoo qaanii ta'e otoo tuffii ta'e otoo duubatti deebisuu ta'e otoo yaadicha fudhachuu dhiisuu ta'e
kan isiniin jedhu raawwadhaa jedhamuun deebii kana dubbii sanaaf deebiin ta'a yookaan immoo yaadatti fuun ta'a hin ta'u. Otoo ta'ee jedhe qulqulluun Yohaannis afaan warqee maal jedhe kana gubbaadhaatti otoo dhuguma yeroon koo hin geenye jedhee otooti ni dubbate hammeenya otoo ta'e warri Ayhuud achitti argaman dhuguma isa dhiisuu jedhe maal ennaan abbaa fi haadha kee kabaji kan jedhu abboommi cabse dhaniiti irratti mallattoo qabatu. Isa Waaqayyo dhagaa jirtu. Otoo amma dhuguma yaadni sun yaada balaaleffachuuf yaada qaanessuuf yaadatuuf otoo ta'ee jiraate yeroon koo hin geenye ganaadha kan jedhu suni otoo hammeenya ta'e Ayhuudonni achi cidha mana Dookimaas namicha Baatilas jedhamuuf argaman cidha sana gubbaarratti dhufan dhuguma hin dhiisanii akkamitti haadhaaf abbaa kee kaba jedhee Museen barreesse abboommi cabsanii achumatti mallattootti qabatu ture. Amma jarana ilmumti amma addunyaa kana cubbuudhaan oolu. Mana cidhaa keessatti bakka keessummaan gurguddaan jirutti otoo haadha isaa wajjin wal arganii haati isaa waan tokkotti dubbatte otoo hamaa ta'e otoo cubbamaa ta'e otoo machooftu ta'e ilmi ishee jechuudha bakka sanatti hamaan dubbata keessummaa keessatti otoo hamaa dubbatte otoo haatitti hamaa dubbatte amma weena jalaa dhumeette qulqulleettiin dubreen Maariyaam sana booda maalittiin jedhe waan isiniin jedhu raawwadhaa. Waan isiniin jedhu raawwadhaa jette qulqulleettiin dubreen Maariyaam weenan qaban erga jettee booda dubbiin lammaffaan isheen dubbatte waan isiniin jedhu raawwadhaa. Maaliif weena dhume akka argannuuf jaalala dhume akka argannuuf fayyaa dhume sana akka argannuuf nageenya bade kan akka argannuuf waan inni isiniin jedhe raawwadhaa. Maaliif abbaan maddi jaalalaas isadha maddi nageenyaas isadha maddi fayyummaas isadha maddi jireenyaas isadha daandiinis isadha isheen immoo isaaf haadhadha. Isheen immoo haadha Iyyesuusi. Kanaaf achitti argamte. Sana booda maaltu ta'e? Gaaniiwwan gurguddaa ja'an achi taa'anii duran sana keessatti dhiqaa qulqulleessaa bishaanichatti guutaa jedhe waan biraa fidaan jenne amma dhaqaatii muka wayinii fidaa koottaa firiisaa fidaa koottaa dafaatii cuunfaa. Maaliif daadhii wayinii kun qophaa'uudhaa fi ji'ootaaf waggoota hedduu fudhachuu danda'a amma daadhii wayinii nama macheessu ta'utti yookaan immoo daadhii wayinii bayeessa amma ta'utti. Kiristoos Iyyesuus dhaqaatii dafaatii firee sana guuraa koottaa wayinii warri mana qabdan dafaatii walitti qabaan jenne bishaan qulqulluu gaanii kanatti guutaa jedhe gaanicha qulqulleessaa bishaan qulqulluutti naqaa gaaniin qulqulleessa kan jedhame gaaniin laphee keenyadha. Laphee keenya eenyummaa keenya namummaa keenya qulqulleessaa gaabbiidhaan qulqullaa'aa sana booda bishaan kan jedhame wangeeladha. Bishaan jireenyaa laphee isa keessaatii madda jedhamee kan dubbatame bishaan jireenyaa Iyyesuus Kiristoos ilma durbee Maariyaamii qulqullicha kan ta'e amma gaanii qulqulleessaa keessan qulqulleessaa gaabbiidhaan qulqulleessaa lubatti of dhiyeessaa gammachuu gaa'ila Dookimaas caalu keessatti akka argamtan. Kan isiniin jedhu raawwadhaa kan jette qulqulleettii dubree Maariyaam ergaa kan dabarsite akka eenyu akka waaqa abbaa kan isiniin jedhu dhagaa jedhee akkuma dubbate duumessa keessa qulqulleettiin dubree Maariyaam kan isiniin jedhu dhagaa gaanii qulqulleessa isiniin jedharra miti qulqulleessa eenyummaa keessan qulqulleessa gaabbiidhaaf of dhiyeessaa qulqulloota araarsummaa isaaniitti amanaa. Dubree Maariyaamiidhaan dhaloonnumtuu qulqulleetti siin jedha jedhaani haadha Waaqayyoo jedhaani hundumtuu isheedhaan Tsiyoon jedha namnis keessatti dhalateera kan jedhame nama kan jedhame Iyyesuus Kiristoosidha ilma namaatiin eenyu jedhu jennaan kan dubbatisadha. Kanaaf gaanicha qulqulleessaa jedhame bishaan itti naqaa bishaan jireenyaa wangeela dhugaa wangeela isa keessatti makaan qabne. Kan cubbuun qabne kan wangeela qulqullootaaf iddoo laatu wangeela ergamootaaf iddoo laatu wangeela qulqulleettii dubree Maariyaamiif iddoo laatu wangeela Luqaas boqonnaa 10:16 gubbaarratti inni isiniin simu ana sima inni isiniin gate ana gata Kiristoos Iyyesuus inni isiniin jedhu gaafa jedhu duukaa buuta qulqulloota duukaa buuta qulqulloota immoo hundumtuu argamuudhaaf inni dubree Maariyaamiirraa argamuu qaba. Dubree Maariyaamiidhaan simuu baannaan wangeelan beektu. Nageenyaan qabdu, jireenyaan qabdu, fayyaan qabdu, keessi keen qulqullaa'u gaabbiidhaaf hin qophooftu. Kanaafi laphee kee qulqulleessii dhiqi akkuma gaanii sanatti. Bishaanitti guutaa hanga afaanitti kan jedhame wangeela Iyyesuus Kiristoos nyaadhuutii dhugi. Waa'ee qulqullootaaf waa'ee tolootaaf qulqulleettii dubree Maariyaamii sirriitti hubadhuu beeki gara afaan keetii hundumtuu qaamni kee guutuu foonii fi dhiiga Kiristoosiin guutee nama guutuu taata. Saba Waaqayyoo sana booda maaltu ta'e? Sana booda geggeessaa mana cidhichaatiif laadhaatteen jedhame. Geggeessaan mana cidhichaa bishaan gaaniitti guutamee sana yerootti dhandhamu
wayna dhandhamni addaa qabu ta'e galanni fulfinni waami wedduu fi jejuufni waamicha maqaasaa qulqulluu ilma dubree Maariyaam Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Argitanii bishaan itti guutan waan jedhan raawwatan kan inni sinin jedhu raawwadhaa jennaan waan dubree Maariyaamiin ajaja dabarsite dhaggeeffatan. Hin dhaggeeffannu too jedhanii jiraatanii manni cidhaa sunarra maal ta'a laata? Seenaan mana cidhaan sunarra maaltu barreeffama laata? Akkam jedhama laata? Kanaafi waan sinin jedhu raawwadha waan dubree Maariyaam jette ilmi ishee waan hundumaa isheetti meera waggaa 33 wajjin jiraate sana duras isheen laphee isheetiin wajjin jiraatte qaamaan muhammattee dhungattee baattee wajjin godaantee wajjin jiraatte ishee dhageenyaan ilma ishee bira geenya saba Waaqayyoo kanaatiin akka jiraannu Waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru. Sana booda daadhiin dhandhamni isaa adda ta'e. Maal jedhee geggeessaan mana cidichaa dhufeeti abbaa cidichaa waameet maali namnoo jalqaba daadhii wayinii isa gaarii qopheesseet erga machaa'anii booda qirraari isaa dheessaa ati daadhii isaa adda ta'e hamma ammaatti akkamitti tursiisteettiin jedhe argitanii. Akkamitti akka dhufe hin beeku. Abbaan cidichaa amma dhuguma otoo barreeffameera ati maal jedha laata? Eessaan fida jedha maaliif ofiisaa iyyuu hin beeku akkamitti akka ta'e. Egaa daadhii wayinii adda ta'e isa kan kaleessaa isa kan moofa'e moofaa ofirraa baasaa haaraa uffadhaa kan jedhame haaraa kan uffannu haaraan keenya bara haaraatti kan dhufne Iyyasuus Kiristoos uffanneeti kan cuuphamtan Iyyasuus Kiristoosin uffattaniitu jedhame akkuma dubbatame Galaatiyaa boqonnaa 4:27 gubbaarratti. Haaraa Iyyasuus Kiristoos kan uffannu immoo haaraa kan nutti uffisiiste haati Iyyasuus achi turte jedhamtee kan dubbatamte qulqulleettii dubree Maariyaamiidha. Ishee qabanne gammachuun sun adda ta'e. Sana booda warri gaa'ila sana keessa jiru maal dubbatu laata achi ba'anii dubbatanii jiraatanii. Abeet mana Dookimaas cidha akkamii ture. Hamma dhumaatti wayiniin gammachuu wayiniin dhamni isaa adda ta'e mana isaatiin dhumne. Daadhii wayinii jechuun immoo mana Dookimaas. Mana cidhaa jechuun immoo mana Dookimaas jedhama miti saba Waaqayyoo. Sana booda maaliif otoo dhumee jiraate garuu humna isaa otoo hiyyeessa ta'e humna isaa maleedha kan inni kana qopheesse humna isaatii maleedha. Otoo dureessa ta'e jalaa dhume immoo Ulaan otoo sassataniiti otoo qabanii gaafuma kanaafis kan hin taanedha. Sana booddee garuu rakkina isaa gidira isaa dhiphuu isaa araarsummaa qulqulleettii dubree Maariyaam raajii yeroo jalqabaa jedhan argitanii. Dinqiin jalqabaa ilmi ishee dinqii kan ta'e argitanii ilmi ishee dinqii kan ta'e dinqii jalqabaa araarsummaa isheetiin raawwate jalqaba irratti. Kuni jalqabaati. Eeyyan isheen dinqii kana jalqabsi dhuguma isheen dinqii hedduu jalqab isheen dinqii hedduu jalqabdeetti amma dhuguma namni tokko araarsummaa kana gadi buusanii ilaaluu barbaadu amma dhuguma giiftiin keenya Iyyasuus Kiristoos giiftiin keenya haati gooftaa Iyyasuus Kiristoos ishemti daadhii kana bishaan kana daadhiitti jijjiiruu dandeessu nitti fakkaata. Namni tokko amma kana amma akkamitti daadhii wayiniitti jijjiirtidha. Obboleessa koo obboleettii koo haadha koo abbaa koo saba Waaqayyoo kan dhaggeeffattan foon ishee laattee fi itti mishin foon ishee irraa foon fudhate dhiiga ishee irraa dhiiga fudhate mana qulqullummaa keessatti warqii fi harrii bakka tokko taasistee footi warqeen gosa sibiilaati harriin uffata keessaa lallaafaa kan ta'e akkamitti tokko ta'a jedhii gaafadhu dhaqiiti mana qulqullummaa keessatti Zakkaariyaas faa gaafadhu. Tokko akkamitti ta'a yoo jette kanaaf jalqaba dubree Maariyaam warqeen amala waaqummaatiin fakkeeffama harriin sun immoo amala foonummaatiin fakkeeffama tawaahidoo mana qulqullummaa keessatti mana qulqullummaa ooriitii keessatti bu'uura isaa kan jalqabsiisteef akkanatti ta'a kan nuun jette isheedha. Argite qulqulluun abbaanii Poroqilees jedhamu maal jedhe dhuguma qulqulleettiin dubree Maariyaamiin isheen workshooppii foonii fi waaqummaan itti walooman jedhetti dubbatame galma milkii as qulqulleetti jedhe akkuma dubbatee jiru galma milkii as qulqulleetti akkuma jedhe abbaan Hiriyaaqos Qiddaasee gubbaarratti isheen jireenya keenya wayina sana bishaan sana wayinitti jijjiiruu hin dandeessi maaliif kan amanuuf hunduu ni danda'ama jedhamee gad dubbatame kan amane kan akka qulqulleetti dubree Maariyaamii jira addunyaarra. Amantiidhaan kan cimte yammanach bitsiitnaat kan amante eebbifamtuudha kan jedhamte Elsaabeexiin kan amanuuf hunduun danda'ama jedhamee kanan hojjedhu ol caalatti hojjettu jedhee qulqulluun abbaan keenya waaqni keenya uumaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos kanan hojjedhu ol ni hojjeta kanatti amanu jedhame kan isatti amanu dubree Maariyaamii caala eenyu jira. Miti amma namni tokko bishaan wayinitti jiru waan guddaatti fakkaata. Obboloota koo sanyii dhiiraa malee hindeessa yeroo jedhamu kan amanamte jalqabaaf isheedha.
Kamtu caalaa amma sanyii dhiiraa malee durbiin deessi jedhamee gaafa dubbatamu sana dura dhagaames dubbatames barreeffames hin jiru. Kan dhageessa ishee yoo ta'e bishaan wayinitti jijjiiruun waan guddaa miti. Dinqii guddaa kana garuu akka dubbatamuuf dinqichi nu'iifidha. Dubree Maariyaamiif miti dinqiin kun. Iyyasuus Kiristoosiif miti dinqiin kun. Anaaf isiniif dinqiidha. Ila dinqii kana erga raawwatee booda barattoonni isaas waaqummaa isaatti amananii jedhan. Kanaaf barattoota gooftaa paatriyaarikoota phaaphaasota kan amansiiste eenyudha? Qulqulleettii Dubree Maariyaamii araarsummaa isheetiin. Kanaaf phaaphaasotas ni caalti, hundumaa ni caalti, ergamootas ni caalti. Kennaa jaalatamummaa kirubeelii fi suraafeeliin caaluu ni qabdi jedhamee kan dubbatame haadha Iyyasuus achitti arginee jirra. Jireenyi keenya guutuu akka ta'uuf, gaa'illi keenya akka milkaa'uuf, jaalalli dhabne akka nuuf deebi'uuf, fayyaan dhabne akka nuuf deebi'uuf, nageenyi dhabne akka nuuf deebi'uuf haadha Iyyasuus Kiristoos haa waammannu. Mana cidhaa kan jedhame laphee keenya keessatti, lafa gammachuutti, lafa hundumatti haa waammannu. Kiristaanonni Ortodoksii Tawaahidootas hundumtuu beektu. Lafa gaddaattis banta egziitina Maariyaam Maariyaam Kiristoos jennaa mitire haadha kee qulqulleettii Dubree Maariyaamiif jedhiitii nu oolchi. Yeroo da'umsaaf ciniinsuun dhufu yaa Maariyaam haadha gooftaa haadha dhiphina gaafa dhiphu namaaf qaqqabdu koottu. Argitanii hundumtuu kanaatiin darbanii warri gadaama kawaala keessa jiran maqaa ishee qabataniiru. Raajonni raajiidhaan ishee fakkeessaniiru. Abbootiin fakkeenyaan ishee kaasaniiru. Museen ishee fakkeesseera. Eeliyaasis akkasuma. Dubree Maariyaam haadha gooftaa haadha Iyyasuus achi jirti. Jiraachuun ishee immoo gaa'illi mana Dookimaas kitaaba qulqulluu gubbaarratti akka inni barreeffamu taasiseera. Dhuguma amma wangeela kana gubbaarratti waa'ee Qaanaa Galiilaa waggoota 2000 dura kan raawwate yeroo hundumaa dhaabbannee maal goonu Qaanaa ishee Galiilaa jennee faarfanna. Kanaaf dafii achitti argami ilma kee wajjin yaa Maariyaam kottu yaa gooftaa haadha kee wajjin achitti argami gaafa jenne manni keenya ni eebbifama, jireenyi keenya ni eebbifama. Kan waaqayyoo taana wangeela dhaabbadhaatii dhaggeeffadhaa jedhame gubbaarratti maqaan keenya galmeeffama. Kunoo har'a Dookimaasii fi mana cidhaa jedhame kan dubbatame namni maqaansaa fi qabeenyi isaan dubbatamne ibalu jedhame kan hin himamne maqaasaa kan barreessifate haati Iyyasuus achitti waan argamteef haati Iyyasuus jireenya keenya keessatti akka argamtu jaalalaa fi araarsummaa, jaalalaa fi arjummaa ilma ishee nuuf haa ta'u. Isheenis araarsummaa isheetiin wajjin haa taatu. Kanaaf Qaanaa Galiilaan yeroo gammachuu, yeroo jaalalaa, yeroo nageenyaa, yeroo mootummaa waaqayyootiin fakkeeffamu. Amma yeroon kun yeroo gaa'ilaati. Maaliif yeroo gaa'ilaa ta'e? Qulqulleettii Dubree Maariyaamiitu Iyyasuus Kiristoos da'e. Iyyasuus Kiristoos immoo addunyaa kanarraa cubbuu addunyaa kana barbadeessa. Addunyaa kanatti cubbuu kan fide immoo Daabiloosi. Daabiloos kan ajjeese immoo ilma isheeti. Kan ittiin Daabiloosin gannee kan waaqayyo jedhamne immoo maqaa isheetiin mana kana kiristaanaa kana fuuldura dhaabbannee yaa diina koo seexana sin gana kanaafis ragaan koo Maariyaamiidha. Maariyaamiin immoo haadha Iyyasuusi. Haati Iyyasuus achi turte. Galanni fulfinni weedduu fi jajuun waamicha maqaa Iyyasuus Kiristoosiif haa ta'u. Galanni fulfinni waaqayyoo gaditti uumamtoota hundumaa olitti haadha Iyyasuusiif haa ta'u. Galanni fulfinni fannoo irratti nu fayyiseef haa ta'u. Nu haa turu. Haati Iyyasuusis achi turte. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1 nu haa turu.